An kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenyaa baga ayyaana cuuphaa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin isin ga'e jechuu barbaanna. Amma immoo keessummaa of bukkeedhaan qaba. Eenyu jedhu maqaa kee? Maqaan kiyyaa Biraanuu Makonnin jedhama. Biraanuu Makonnin jedhama. Tole Biraanuu, ayyaanni cuuphaa bara akkamii? Ayyaanni cuuphaa baay'eetti bareeda, baay'eetti miidhagaa fi baay'ee kan namatti toludha. Bifa gaarii fi bifa bareedaa ta'een kabajaa jirra. Baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Tole mee yeroo ayyaana cuuphaa kana kabajnu haala kamiin kabajuu qabna jetta kiristaanonni? Kiristaanonni yeroo ayyaana cuuphaa kana kabajnu haala gaariidhaan moofnee jaalalaan tokkummaadhaan ayyaana cuuphaa kana kabajuu qabna. Maaliif gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos jaalala ilma namaatiif qabu jecha ilma namaa kana mararfatee samiirraa gara lafaa dhufee waan dhala namaa irratti hojjetame kana immoo barbadeessuudhaaf jecha Yordaanos keessatti illee cuuphame. Kanaaf iyyuu jaalala inni nuu mul'ise sana nuyi walii keenya mul'isuudhaan kiristaanonni walii isaaniitiin mul'isuudhaan wal jaalachuudhaa fi wal kabajuudhaan kabajaa fi ayyaana cuuphaa gooftaa keenyaa kabajuu qabu jechuun barbaada kiristaanonni. Tole, egaa akkuma beekamu ayyaanni cuuphaa ayyaana guddaadha. Taabonnis bayeetoo as bula. Mee sirna kana yeroo xiqqeessiti akkamiin kabajamuu akka danda'u akkamiinis immoo kabajaa akka jiru otoo nutti himte? Iyyan egaa akkuma beekamu kaleessa galgala bultiirraa eegalee jechuudha. Taabonni kakuu Waaqayyoo bakka kana bulee akkuma gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos Yordaanos irraa Galiilaarraatii gara Yordaanos deemee nunis Yordaanosiin kan fakkeeffamtu bakka bultii kanatti dhufnee iddoo kanatti kabajnaa jechuudha. Kun maalidha? Yaadannoo gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos ayyaana cuuphaa isaati. Nunis waggaa waggaan yaadachuudhaaf malee cuuphaa fayyinaa yookiin immoo cuuphaa lamuu irra deebinuu miti jechuudha. Kanaaf cuuphaa kana yeroo kabajnu gooftaan keenya kan kabaje galgala kaasnee amma kanatti hanga sirni cuuphaa gaggeeffamutti kan kabajnudha jechuudha. Tole galatoomii, yeroo gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos cuuphamu raajiiwwan laga Yordaanositti raawwatan jiru. Meesa kana kiristaanotaaf waan xiqqoo isheetuun jette? Iyyan egaa gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos akkuma beekamu Yordaanos cuuphaa yeroo deemu tokko galaanni Yordaanosii gara duubaatti baqattee jedha. Isa fuula dura homtuu dhaabbachuu waan hin dandeenyeef kabajaa fi sodaa isaarraan kan ka'e gara duubaa baqattee. Akkuma kanallee Yohaannis gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiitiin yeroo cuuphutti iddoo itti icciitiin Sillaasee mul'ateedha. Ilmi ni cuuphame. Hafuurri qulqulluun immoo bifa gugeetiin irra bu'ee akkuma kana illee abbaanis immoo samii irraati ilmi koo inni nani jaaladhu isa kanaadha. Kanaafiyyuu isa dhagahaa jedhee wangeela Maariqoos boqonnaa 9:7 irratti akkasumallee wangeela Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 15 kaasnee kan laallu isa kanaadha jechuudha. Kanaatiifiyyuu bifa kanaatiin icciitii Sillaaseetu mul'ate. Akkuma kanallee kabaja gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos xalayaan diinni keenya barreessee immoo achi keessa kaa'ee ture sana gooftaan keenya miilla isaatiin irra dhaabbachuudhaan achi keessaa kan barbadeessedha jechuudha. Tole, guddaa galatoomii. Dhumarratti namoota baga geessan jechuu barbaaddu yoo jiraate carraasaa siif laadha. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo biyya keessas haa ta'u biyya alaa kan jirtan hundumtiyyuu baga geessanii ittiin jechuudhaan barbaada. Akkuma kana illee waaldoleen adda addaa akka Oromiyaatti keessumaati manneen kiristaanaa har'a qorumsa keessa jiran naannoo Oromiyaa keessa akkuma nuyi beeknu achi keessatti rakkinoota jiran furuudhaaf jecha waaldoleen afaan Oromiffaa irratti gurmaahanii tajaajilaatii jiran hundumti isaaniiyyuu waldaa duuka bootaa, waldaa fuuraa barattoota Oromoo Ortodoksii Tawaahidoo, waldaa daandii qulqullootaa fi waldaa daandii abbootaa dabalatee hundumtiyyuu hirmaattonni miseensa isaanii kan ta'an akkasumallee waldaa ijoollee dubroo Maariyamii han jedhu biyya alaa keessallee han jiran tajaajila naannoo Oromiyaa keessa jiru jajjabeessuudhaaf kan dhaabbatan hundumaaniyyuu bagattiin isin ga'e jechuun barbaada. Hundi isaanii bagattiin isin ga'e. Tole, guddaa galatoomii. Hordoftoota keenya amma sagantaan keenya itti fufeetii jira. Taabonni Waaqayyoo ka'ee gara dabriisaatti deebi'uudhaaf qophii xumuraati jira. Nutis tokko lama jennee hordofne kan simbiraan geenyu ta'a. Ammas turtiin keessan nu waan haa ta'u.